manatti dhiisee bahe. Anaaf ilmaan manatti nu dhiisee bahee sigale jireenya dhuunfaa isaa jiraachaa turedha. Jireenyi inni anaaf ilmaan isaa kana gatee deeme sun ta'uu fi dhiisee jennaan halkanii guyyaa anaaf ilmaan akka harree yookaan ammoo harree osoo hin taane akka warra Liibiyaa barahaa keessatti nama qabanii tuman san anaaf ilmaan tumaa ture. Sigale anaaf ilmaan manatti gatee bahee jiruun sun ta'uu fi dinnaan nutti deebi'e jechuudha. Kazaan ani sponsora sana Mubaarak Musammaatii fi Marcos Taasisaa Boonaadha namooti ni beeytan. Isaan wajjin maallaqa sponsoraa kana walitti qabee sponsora kana faayil nambaruma isaatiin galchee tumaan isaatii fi roorroon isaa gaafa huyna kiyyaa ol taatu ilmaan kiyya fudhadhee ganda biraatti gale. Gaafan ilmaan kiyya ganda biraatti fudhadhee galullee manguddoo natti baasee hawaasni Oromoo Kaayiroo keessa jiranullee dhimma kiyyaaf dhimma isaa laaluudha. Rakkoo kiyyallee itti himadhee rakkoodhuman hadha miidiyaa kanarratti himachaa turen rakkoo kiyyallee isaanittillee himadhee isaanillee rakkoo kiyya naaf furuu dadhabanii achiin bakka an jiruttillee anaaf ilmaan kiyya dhufee waan nu sodaachisaa tureef ganda inni hin beeyneef ganda Oromoon hin beeynen of dhoskee ilmaan kiyyaa wajjin jiraachaa ture. Gabbahiitii hiccitii kan kee kana gocha ansi gochaa jiru hawaasa Oromootti ummata Oromootti himadhu jaartii fuuchuun isaaf haraamisi asittillee jaartii hima qaba. Sigale gabbahiitii gocha ansi gochaa jiru kana ummata Oromootti himadhu ummanni Oromoo ana homaana gochuu hin danda'u. Jireenya kanaanatu jiraata malee ummata Oromootii miti naan jedhe. Sigale akkasumatti osoo aniif inni gargar baanee jiru guyyaa wayyaa akka tasaa ilmaan kiyya kana laaluu barbaada naan jedhee jennaanan ilmaan kana fideef gaafa nan fiduuf na jalaa dhoske. Gaafa inni na jalaa dhosku gabbahee miidiyaa irratti haasa'e yeroo haasa'u atillee hundi keessanuu dhageessanii jirtan. Ilmaan sana deebisee fudhee jira haasaa dheeressu gaggabaabseen isinitti hima. Ilmaan sana deebisee fudhadhee jira. Akkuma ilmaan kana fudhadheen illee ammallee mana inni beeku jijjiirradhee tan jiraachaa ture. Mana jijjiirradhee sigalee akka tasaa halkan keessa mucaan kiyya na jalaa kufee mataan falaxamee jennaan meebii ilmi kiyya kun ka'ee akka tasaa waan na jalaa ta'a jedhee isuma yaamee mana haakimii waliin geessine sigalee achiin guyyootii muraasa booda qabame. Gaafa qabamu aniif inni gargar baanee jirra jireenyi keenya garagara sigalee jedhee isarraa hin fagaanne gaafa inni guyyaa qabamurraa waan an qabu osoo ittiin hambifatin sigalee qorraan jedhu gubaadhaan jedhu UN na nafne sigalee miidiyaa irratti na nafne BBC mararratti barkan inni adda afaan daffaree bar fuudhee jira kan inni jedhu jechuudha sigalee BBC mararratti BBC afaan Oromoo irratti sagalee ta'aafii ture. Gocha inni kaleessa na godhe anaaf ilmaan kiyya godhe kana kabajaa hawaasa Oromootiif akka inni hawaasa Oromoo xiqqeessee gabba'e ummata Oromootti madhu ummanni Oromoo homaanan godhu jedhu san sigalee angaruu ummata Oromootiif ummanni Oromoo aarsaa naa kafale waan ta'eef kabajaa ummata Oromooti guyyaa tokko abbaan ilmaan kiyyaa kana na godhe sana na godhe jedhee gabba'ee himadhee hin beeku wanti hundinuu guyyaa eega osoon gabba'ee haasa'es namni na amanu hin jiru sigalee. Akkasitti gaafa inni qabamullee waliin rakkadhee waliin taabe waliin taare badii sitti balleesse sana siifuu kiyya dhiifama naa godhi anatu sitti balleesse anatu si zallamee haqa keetu na qabee bakka kana na galchee sigalee gaafa inni naan jedhu rakkoo hin qabu miidhaa ana miitee miidhaa ilmaan miite san hin laaliniiti haala as keessaa baatullee anatu si mijeessa jireenya kan kee ka as keessa jirtu akkamittiin bahaa yookaan ammootu jedhiiti sammuu kan kee firii godhiiti yaadi malee dhimma ana kaleessa namiite ilmaan kana miite tokko hin yaadin jedhe maaliifi namni mana hidhaa keessa jiru dukkana keessa jira ifaa hin argu nyaata yoo ani itti geesse malee hin nyaatu dhugaatii yoo an geesseef malee dhugu ilmaan kana yoo an geesseef malee ilmaan kana laaluu hin danda'u sigalee hamilee isaatiif jecha dhahichi inni na dhahe cinaachi kiyya osoo na dhukkubu xabaasaa ilmoo kiyyaa osoo argu osoo na dhukkubu hawaasni Oromoo yeroo an miidiyaa irratti ilmaan kiyyaaf jecha jecha isaan naan jedhan osoo na dhukkubu jechuudha badii inni ittiin kaleessa balleessan osoo qasamuu kana hunda danda'ee baatii 8 guutuu isa cinaa dhaabbadhee walii galteedhaan galeetan bar Finfinnee irratti paaspoortii baafadhee dhufa naan jedhe yor inkwaan ji'a tokko miti ji'a lamaa miti lakkii amaan jedhe
yoo galte akka tasaa chaansiin ilmaan kiyyaa kun baduu danda'a haga bara haaraattuyyuu obsi yoo inni bi as keessattuyyuu nama baasaa jirti waan si feesisu an siifan hin godha ulaagaalee si barbaachisu siin godha nyaataanillee dhugaatiinillee wanta tokkoonillee hin miidhamtu ilmaan kan keellee akka bareedatti hin jiraachisaa jira asuma taa'e aarsaa ilmaan keetii kafalenna lakkii siifuu kiyyaan nadhabee jira huyna kiyyaa ol ta'ee jira as keessatti nu dhukkubaa jira sammuu gadhiisuu jira maraachuu jira an aarsaa kamuyyuu kaffalee yoo dadhabame gara barahaatiin ta'u ilmaan kiyyatti nan deebi'anaan jedhee walii gallee akkasitti ummaa tiyya na jalaa waqaste kan inni jedhu ani haadha tiyya iskarbii tokko osoo hin erginiif haadha isaatii jechuudha haadha kiyya caalsisee bar haati isaa haadha kiyyaa bar yoo hadha isaan of keessaa na baasanii na jijjiiran bar haati isaa bar akka ilmoo tiyyaatii bar sigale maatiin isaa guyyaa tokko inni baatii 8 hidhamee guyyaa tokko salaama rabbiin irratti qaraanii ilmi keenya akkam jira amaan akkam jira ilmootiyya ijoolleen isaa akkam jirti namni naan jedhe hin jiru kana mara aarsaa kana kafalee biyya galee gaafa biyya galullee waan isa barbaachisu gara qarshii 450 akkaawuntii isaa irratti galchee paaspoortii baasisee fi amaan kiyya namaa gadi hin ta'iniiti aarsaa kamuu kafaliiti ijoollee keetti deebii jedhe haala jireenyaa akkasii jiraachuu dandeenya akkana jiraachuu dandeenya jedhe haala jireenyaa wanni ani ittiin caawwatiin tokko hin jiru akkasitti jiraanna sanii jiraanna jedheeni jechuu si galee kan inni ammootu waan ispoonsara ana duubaan waan biyyatti deebi'i yookaan ammootu gara Keeniyaa kottu guyyaa tokko gara Keeniyaa kottu naan jedhee yookaan ammoo gara Keeniyaatti deebii wanni inni naan si jamar warri ispoonsara Keeniyaatti deebii naan hin jenne inni dudduubba kiyyaan osoo maallaqa erguu fi osoo inni biyya kana dhufa jedhee eegu dudduubba kiyya warra ispoonsaraatiin maallaqa sani gahee kiyya naa deebisaa an biyya sana dhufuu hin barbaadu jedhee warra ispoonsaraatti kazzaan isaan bilbilanii na gaafatan abbaan ilmaa keetii akkas jechuu jira sila mariyoo keetiin naan jedhan jennaan lakkii ani waan akkanaa hin dhageenye maal jechuudha jedhe isa gaafadhee jennaani ani hin barbaadu kwa hiree kan kee kophaa kan kee uffachuu dandeessa an ganzaba kiyyan hin deeffadhaa naan jedhennaan ati bar ganzaba kana keessa atillee gahee hin qabdu anillee gahee hin qabu maallaqni kun ka ummata Oromooti ummanni Oromoo anaaf ilmaan kiyya siif buuse malee akka yookaan aniifat ittiin nyaannee dhugnuu fi miti ka hawaasni Oromoo waliin nu guur saniifuu yoo ati hin barbaanne of haala aniif ilmaan kiyya biyya kana keessa baanu haala nuu mijeessi malee maallaqni siifillee anaafillee hin deebi'uun jedhe boodarra atuyyuu bilbiltee bar akkas jedhaa jirani naan jettee jennaan baras liyanuyyuu akkas dhaga akkas jedhee boohee sitti madhindoom yeroo sanaayyuu bar fuudhee jira siin jedhee sitti mennaan lakkii amaan waan akkanaa hin godhuu naan jette fuudha isaa ankaleessaa fadhaa miti kan hin dhaga'an sigale san darbee dudduubba kiyya makiinaa gurguraati naa ergaa annan rakkachaa jira waan hin nyaadhee dhugee bulu hin qabu jedhee na dudduubba sanuyyuu makiinaa gadaa resturaantiin qarshii 600 Itoophiyaa naa galche osoo ilmaan kiyya aannan tokko hin bitin sababaa inni baajata makiinaa kana gaafa makiinaan kun guyyaa bitamtuuti makiinaa kana girishii tokko irraa hin kaffalleef jechuudha yeroo inni biyya galu makiinaa poolisiin qabee maallaqa san akkaawuntii kee irratti hin galchee aslii makiinaa sana baase makiinaa sana gaafa isiin mana hidhaa keessa jirtu oma tokko hin dubbanne gaafa makiinaan kun mana hidhaa keessaa baatu gurguraati naa ergaa jedhe akkamitti kana jettaa jennaan siifu birrii ispoonsaraallee deeffannee makiinaa kanallee gurgurannee aniifati maallaqa kana walqixa qooddachuu qabna atis jireenya kee jiraachuu qabda anis jireenya kan koo jiraachuun qaba aniifati yoo anachitti deebi'ellee aniifati walii galuu hin dandeenyu nama baay'ee wal miidhe akkasuma ammootu maatiin kiyyallee sin fedhanu sababaa keetii maatii kiyyaanuu gargar baheen ture obboleessi kiyyaayyuu bulooksi godhee jira maatii kiyyaanuu isiitti naasa'ina anaan wal barattan yoo an isiidhaan wal isin haasoysiisan yoo an waliin isin haasoytan jedhee haadha kiyyaanis obboleeyyan kiyyaanis sababaa keetiin wallolee wal dhabee shaashamannee deemee naan jennaan shaashamannee sana kijiba jedhu saayimni isaatuyyuu ni jira anatu haga biyya kana dhuftutti haga haala mijeeffattutti haati kee abbaan kee yoo maaluyyuu siin jedhan waan fedhan siinaa jedhanu hitti deebii jedhee anatu shaashamannee irraa gara maatii isaatti sagalche si galee gaafa hiriyaan isaa
ishaaraan na qabe ka jedhu hiriyaan isaa ka isaa wajjiniin gale maaliif dhufe ishaaraa sana dhufe maallaqaan balleeffachuu ni danda'a yoo gara xiyyaaraatiin hin danda'amne gara barahaatiin dhufe aarsaa kamuu kaffalee ilmoo isaatiif jecha ishaaraa sana maallaqaan balleeffachuu ni danda'a yoo ishaaraa sana maallaqaan balleeffachuu hin dandeenye dhuftee ati iimeelii ijoolleetii fi paaspoortii ijoollee kana nuu sirreessitee akka aniif ijoolleen kun biyya kana keessaa baanu nuu gootee gara Itoophiyaatti deebi'uu ni dandeessaan jedhe ka inni ammoo Itoophiyaa kottu naan jedhe waan Itoophiyaa illee naan hin haasofne si galee Itoophiyaa gallee jireenya akkas jiraannoonni naan jedhan jiru ka inni immoo mana jedhu mana ijaarratee qaba ka jaartii akka fuudhee amane mana akkamitti namane namni mana hin qabne jaartii akkamitti fuudhe si galee ani walumaa galatti yu sijjammar dubartii akka keetiiti wajjin jiraachuu hin barbaadu dubartii akka keetii sibiilli garaa isii keessa jiru ammaalin itti godha durba ana fakkaatu jedhe jaartii ima kennanii fi sii kuutiyyaatti jaartii rakkataa biyyatti gaabaabsi si huyye dhiifama afaan kaleetti qabe amaan deebi hawaasa Oromoo ankuleessas wanni ani isiniin jechaa ture rakkoon kiyya kana kuno inni nuu badii isaa ofitti amanee jira an fuudhee jira isiniin jedhe namni tokko osoo mana hin qabaatin osoo qabeenya hin qabaatin namni biyya baqaa keessa waggaa meeqa taa'ee gale wanti inni jaartii mana haadha ofii fi mana abbaa ofitti fuudhu hin jiru maallaqa isin kaleessa naa guurtanii isini gale an wanni girishii irraa fayyadame hin jiru kinoo jaartii ittiin fuudhee jira ifi jireenya waliin jiraataa turreessan keessatti natumaa akkana na godhaa akkas na godhaa jechaa jirti sii galee namni waliin jiraatu an maleeyikaa miti isin illee maleeyikaa miti an ittiin balleessuu isin ittiin balleessituu isin dha'uu miti isin illee naalu'an sii galee kaleessayyuu walii galuu dadhabnee atillee namni biyya san jiru maanguddoonuu nu laaltanii waan sammuluu isaayyuu geessinee jira sii galee wajjaan illee eega fagaanne turree jira ani ilmaan illee tumee isin illee tumee haqa rabbi beeku akkuma isin kaleessan ifaaje anillee gaafa isin fayyaa hin qabne biraa dheesse imimmaan isini booyee si'i mubaarakii isin mara keessanirraa haqa hin qabu'an isii biran dhaabanneen sii galee lammata maallaqa gaafate mana hidhaa gaafa ture deddeebi'aa gaafachaa ture akkana gochaa ture na gaafatte na yaalaa turte dhuftee na gaafataa turte namni biraayyuu kanatti hin dhufin kasaayibaayyuu kanatti hin dhufin natti dhuftee na gaafataa turte sii galee san booda waan achi keessa jiru anillee barreeffamaan hin galaa jennaan hin galaa kiyya durayyuu isitu mana hidhaa kana keessaa galtee deebitaa bakka amaan gali waan jiruun anatu si maddii jira hagaa na qabdu waan takkaa hin dhabne gali naan jette namni kun hayyee jenne walii galle mana ijaarratee Oromoo irraa qaba maalii ka isiin jettu asii duubayyuu marii dhuufuu xiyyayyuu adda dhuufneen beenu jechuun dandeenya akkamitti har'a wanni kun muluun isaa kijiba hin taane walirra faallee haadha abbaa teennallee maqaa ganda keennaallee gosa keennaallee maa walitti keessina nu ilmoollee walirraa dhallee jirra maa dharrallee walirra keenna yoo haasoyne dhugaa haasoyne maa waliif fayyifne yoo walii ta'ullee baanne nuti ilmaa walirraa qabne ani abbaa gaariillee haa ta'uu baadhu sii galee haa isiillee fayyaduu baadhu haa na fayyadullee baadhu sii galee miti ani isiillee miine isiinillee nan miine garuu ammootiyyuu hayxi jirtu namni kun gaafan biyya galurraa hedduu isii kadhadheen siifuu sibiila narrabse jetti sibiila garaa keessa jiru rabbi arraba kiyya na haalugaamu an jecha takkitti jedheen jecha tana ammoo abbaa hujuuti atii fi aslii fi abbaan hujuun beeka gorsa gorse an osoo waliin jirru waggaa 3 anaaf siifuu wajjaan ba'uun har'a wajjaan hin baane waggaa 3 guunnee jirranu eega gargar uyyuu baan siifuu xabaasaa tana anaaf jecha argatte anarratti argatte gorsa wal gorfanne mana keessa teennee algaarra waliin ciifnee nama kana haasoyne ani taasa isii bira ciiseeti siifuu anaaf jecha xabaasaa kana argite anaaf jecha gizee takkarrallee lamarrallee ilmaan tiyyaaf jecha xabaasaa kana agarte sii galee yoo anaanillee garagara baate dhiiruma akka kiyyaatitti heerumta dhiiruma akka kiyyaa waliin jiraatta borga namallee gaafa haajaa ofii sirraa bahe namni sun haga haajaa sirraa qabu si jaalata waa siin hin jedhu gaafa haajaa ofii sitti fayyadamee sirraa bahe waa siin jedha xabaasaa kanaan si arrabsaa siifu anumaaf si walii wayyaa jedhee isii kadhadheen karabbinatti argu jecha takka ani jecha isiin sibiila of keessaa qabda ani amma booda si waliin hin jiraadhu jiraachuu hin barbaadu jedhu kana yoo ani siin jedhe rabbi addunyaa kiraa na hongeessu lammata ani ilmaan tiyyatti illee na jamu sitti illee na jamu jireenya tiyya keessaa bayi jedheeni jireenya kiyya keessaa isii baasee hin jiraanneen ani wanni ani jireenya isii keessaa itti bayi isiin naan jettee takkarra lamarra bilook na gootee nikaaya narraa buusi naan jettee eegaan biyya gale adaamaa na fiddee
Adaamaa osoo an taa'u jiru bilook na gootee ani sumuna harkaan qabu gaddeebi'ee abbaa shee waliin Beeljeem jiraata hin beeyta abbaan ijoollee mubaarakillee namoonni keessa jirtan namni sun kadhatee siifu akkanaa miti mucaan kun marii siin ga'e Keeniyaa deemee achirraa yoo waan kana sirreeffanne siin jedhee si gaafate abbaa mana keetiiti abbaa ilmaan keetiiti marii kana waliin mari'adhu. Maaliif bilook goota bilookiin maaliif wal barbaachisiisin nama guddaadha har'allee guddattanii an ammootu isin jedduu jira akka abbaatitti an abbaa keessani isaafillee dubbadhu siifillee dubbadhu jedhee waliin nu araarse san booda narraa taa'uu diddee ammallee hin galle wal dubbise ilmaan umatii na dubbisiisi hin dubbisiisu maal irraa qabda ilmaan achi atammallee eega galte hoteela irra deemtu dhalaa fuutee olii gadi hin deemtu ka rabbi natti argu anaa fi rabbi toof argaa ani karaa keessaa yoo deeme magaalaa tana keessa yoo deeme ilmaan tiyya maqaa ilmaan tiyyaatiin ani riskii ilmaan tiyyaatiin si galee makiinaallee yoo yaabbadde osoo guyyaa takkallee lamallee taate abbaa shaneeti jedhee namni narra tara kabajaa qaba si galee anaa miti ani hin arganne kabajaa kan ofii barbaadeetii miti rabbitu naa kenne hawaasni kun na beeka wanti xiqqoo karaa keessa dalagaa deemuuf ofittuun saalfadhaan si galee akka isiin na yaaddu san lakkisiifu namni waan kana maqaa nu balleessee anaaf si walitti nu oofaa jira haasawa namaa kan nallee nurraa dhiisan hoteelallee akkana namsiin jedhu kan irra hin jiru guyyaa 5 hoteela buluu kiyya an sitti himee bulaa jira waan si dhoyse hin qabu namni na bira hin jiru dubbisaa turte namni an waliin bahee dubartiin an waliin olii gad deemullee hin jiru mucattii obboleettii tiyyaa takkittiidha si galee mucattii obboleettii tiyyaa tana ammoo tuyyuu atillee beektaa kunoo dubbisaa jirti tana fotoonillee hoodhu jedheen lakki kanaa miti eebellu naan jedhe naan jettee feesbuuka isiin barreessaa fi turte guutuu natti kennite abboo kunillee kijiba jedheen hayyee maarree amaan an amma abooda sin amanu warri kiyyallee waliin nun jiraachifne warri kiyyallee si waliin nan jiraachifne anaaf si wal jaalannee walit dhufnee waliin jiraataa turre harda haasawa fokkataa akkanaa kana walitti naasoo inu haa jiraan hin jiraadhu an abadan na hiiki nama sadi fidadhuuti bakka namni sadi jirutti na hiiki ani sirraa hiikamuu barbaada siin garagara bahee jiraachuu barbaada naan jedhe aboo siifu rabbii si uume sodaadhuuti haasawa kana dhiisiiti haa jiraannu jedhee kadhadheen lakki hayyee ilmaanuma na dubbisiisi hin dubbisu hin dhiise fuudhii jiraadhu nama sadi ati fidadhu anaa miti kana hiikamuu barbaadaa jiru isirratti si buusa sirratti jararra si buusa ati fidadhu akkas ammaa fidadha ati fidadhu naan jettee nikaa isiillee hin buusne isiinillee hin fidanne gaafa kaani wal dhabnee jennaan ati duraaniyyuu maallaqa argatteeti maallaqni ati amma ani sirra galchinaani maallaqaati si harka jirtu kan haga si harkaa dhumuuf akkana godhattaa maaliidhaan an jette lakki abboo an maallaqaaf isinitti najamu maallaqa dantaan qabu haadha abbaa tiyya bira namni takkallee hin jiru obboleeyyan tiyya anarra dhalattellee biyya keessa hin jirtu haati tiyya nama takka hin qabdu haadha tiyya bira yoo ol seenee haadha tiyya irraa yoo qixxaayuu nyaachuun ana birkiidha si galee haasawa fokkataa akkanaa kana dhiisii jedhaan si galee mi gabaabse amaanii eshi jennaaniin lakkii koy lakkii naan jette hayyee illi kee kana na ite siifu wanni kun gaarii miti anillee haqa ilmaan tiyyarraa qabaatillee haqa ilmaan tiyyarraa qabde kottuutii gali siin jedhee si dadhabe hayyee biyya namaa deemna siin jedhee si dadhabe ani akkam taya ani ilma namaati hiriyyaa qabaa hiriyyaan kiyya kakaleessaanii wayta biyyaa bayuu qullaa barandaa waliin ta'e sun bultii qabaa ilmoo isaa ol fuudha adada inni ilmoo isaa ol fuudhuun ana waatu natti dhagahama anillee ilmoo tiyyaa yoo waa godhuu baadde osoo harkallee qabadhee olii gadi hin deeme hin barbaada osoo karameellaallee bitee fi natti dhagahama siifu akkam ta'ee jiraadha siin galchu ati nan galchuan mi'a ilmoo beeyta jaalala bultii beeyta guddaa hiikeeti yoom takka nu ifaaji maal nuu gooti yoom waa ati nuu goote beet hayyee akkana ta'e maarree anillee ammootu jireenya mataa kiyyaa jiraadha waan ati naan jettu san jireenya ati naan jettu san keessa hin jiru yoo ka fuudhullee taate yoo ka zinaallee dalagu taate ani nama sodaadhee yookaan ammootu rabbii kiyya kan sodaanne rabbiin dhoysee nama wanni dhoysuuf hin jiru yoo fuudhellee sin dhoysu hawaasni illee hin dhokattu dubbiin hin godhaa yoo ka godhu taate ammootu waan kana sin nagoosisaa jira situ itti na dhiibaa jira narraa taa'ii jedhaan jennaaniin lakkii mirga keetii waan barbaadde godhu fuudhi yoo barbaadde haraama yoo taate kaleessallee itti jirtaa har'allee itti jirtaa naqi keessaa naan jette ayyee eega akkana taate namni kun kaarraa sirratti akkana godhatu kun mana keessatti akkam waliin godhata akkami waliin haasaa namni illee hawaasni illee hin beeka si galee namu hagaafaa walirra jabaatu qaba an haadha ilmaan tiyyaati badaallee dubbachuu hin barbaadu achi booda waa'ee ispoonsaraa warra ispoonsaraa kana walitti dhufnee haasoo eegal warri ispoonsaraa maallaqa ispoonsaraa gaafadhe maallaqa ispoonsaraa gaafadhee jennaan hin dhuftee na gaafatte een gaafadhe bakka ammaa sana kispilee isiin akka feete mirga keeti jennaan aartee fuute irra utaalte hin fuune waytisanitti
Aishi. Hin fuune. Jedhaan jireenya inni keessaa bahee warri ispoonsaraa waan kana ani gaafadhee isitti himee jennaan isin dhuftee na gaafattee isin na gaafattee jennaan gaafadhee jira. Maaliif? Akka irraa qabu. Nin bahaaju. Wallahi billahi. Soba ani fuudhillee hin jenne na hiikullee hin jenne. Jala dubbadhee doktor. Nurraa gordaadha. Oi, sifu, koi. Koi sifu dia koi. Aishi. Laal. Carraan kan isaa du'aan ta'e. Laal. Mi'uutu nama godina warri mootitara. Warri mootitara mi'uutu nama godina anuyyuu xabaayin kadhaa dura lobbode walqiyya. Carraa kiyya irratti illee kan dubbanne. Aishi. Carraa isii irratti illee dubbanne carraa kiyya irratti illee kan dubbanne. Bakka sanitti bar dubbiin namachi dubbiin afachu ka amaaniitii sirreessa. Amma bakka sanitti dubbiin isii qofaa miti nu hunda quuxe anayyuu na quuxe bar. Isi walloltanii jireenya kiyya keessa bayi zinaa dalaydee feetu fuute akka feete ta'isiin jennaan fuute moo fuuni sun firaankidha tan baruuf yamma ummata araarsullee akkasitti nuti tola. Fuune anama walumaa galatti. Ree fuudhee hin jenne. Aboo waa'ee jaartii xiyyaa fuudhee fi hin fuune sa'a sanitti hin fuune siin jedhe asli. Dubbii garana garas marquun hin barbaachisu nu mara kenna. Nolaanu araarsullee akkasitti nu tola ree waan garii irra dhaabannaa bar. Bahee jira. Carrattu godhee osoo inni fuudhee jedhu biraankiin isin jettanu maa inni? Illolin siifuu jedhanii altolchaatuma jira ambareeduma jingalaara bar. Nama awwaalu jirtanii bar caarraa nama kaanii awwaallee himsiisaa jira bar. Ilaala. Asli la. Ayni na heeyyamte haraaman dalagin naan jette narratti fudhee heeyyamuu nagaa. Akkuma jalqabaa san waamaa hin dubbanne. Haasoo waxatee ijoollee kanallee hin goonu. Haasoo waxatee kanallee hin goonu. Namni yoo ka wal dhaga'u taate. Nuuna waamti kaamaana dama dama dhumaatitti waamti dubbii ishee. Uummanni cinqamee Dana dhaga'e asli. Cinqamini warri baasaan kokkeen lubbuu keessaan baatu dhageeffataa jiranii. Wayita kaanuu dhageeffatanii waan biraayyuu dhageeffatanii rakkoon qabu. Yoo dhageeffachuullee baatan afoo mirga isaaniiti. Hayti jirtu ammootu dubbatamuu qabdi. Adi waa'ee ispoonsaraa isiin dhuftee na gaafattee jennaan waan jirtu walitti haasofnee isiin illee itti dubbattee anillee itti dubbadhee hin dhaabaa nuun jettee atillee natti dubbattee hin dhaabne. Siraa isabaatiin dhayitee na himatte. Siraa isabaa na gaafate. Abboo naan jedhe yoo isiin illee si balleessitee aariirlee irraa qabaatte. Sigalee namni kun lubbuun jira. Nama na jaalatu hedduu jira. Atillee kabajaa naa qabda. Mubaarakillee abbaan ujuullee namoonni hedduun sigalee namoota kanatti illee na himachuu dandeetti. Makiinaa gurgurachuuf deemaa jetti. Dhayitee dhufee na gaafate. Abboo makiinaa gurguruu barbaadaa jirta akkana naan jette jaartiin dantee birree ispoonsaraallee gaafatte naan jette wanni kun dhugaadha. Abboo abbaa Siraaj birrii ispoonsaraa gaafachuun akka jirutti haqa jirtu. Nattu si himattanii si dubbachuu jira. Demaaree dhugaadha sirkii kaasuudhe sun dhugaa sirran kenne. Bakka birrii qoodamuuf ispoonsaraa anattuu himattee mucaan birriin bira jirtuu naa dawwalee abbaa ujuutilee natti banii wanni akkanaan ta'uu jedhee kijibaa jiraa fi kijibaan jiruu barati dubbii teenna hin beeyta imana dhageeffadhume. Sigaleemi dara irra kaa'aa jiraaf dara irra kaa'an jiru anaa fi rabbii fi namni beeytan hin beeytan sigaleemiti. Hin gaafadha waa'ee makiinaan baate makiinaa ammootu iyyuu isitu gaafan hidhaa gale makiinaan sun hidhamte isitu hidhaa baase waliin taatanii baastanii dhimma makiinaan sun ba'uu irratti anaaf si wal mari'annee si galee makiinaa xiyyanaa baasi asli yeroo miti akkana naan jettee abbaa hujuu sitti ergee abbaan hujuu abboo akkana siin jedhee gargaarsa waan saniillee si gaafataa ture. Akera gaafa guyyaan geette ammootu iyyuu ati isiidhaallee godhe anaallee godhe abbama gooteefi godhe ilmaan tanaaf goote bahe makiinaan sun si galee achi boodaan dhimma makiinaa takka abbaan hujuunee atilleen namoonni makiinaa hin gurgurta saayibban isaati jechaa turte as keessa jirtan isin marti keessaniyyuu fagoon jirtan takka makiinaan haa gurguramu isiniin jedheellee hin beeku isinillee makiinaa kanallee gurguruufillee yaaltanii hin beeytan. Siraaj na gaafannaaniin abboo ani waan makiinaa hin dubbanne makiinaan tun ilmaan tiyya toorti ilmaan tiyya fayyaddi. Wanni siifuun na gaafatte waan makiinaa irraa maqaa kiyyatti jijjiirii na gaafatte maqaa maa na gaafatta kaleessallee mana hidhaa keessa taa'ee ati barreeffamaan maqaa naa jijjiiri naan jetta sila ati an rakkoo keessa wayita seene maal barbaaddaa maallaqa barbaadde moo qabeenya kana barbaadde moo dhugaa barbaaddeet
Wanni makiinaan kun ka ilmaaniiti irraa nyaataa jirta irraa fayyadamaa jirta ilmaan ittiin haa fayyaddu ta ilmaan tiyyaati yoo an du'e illee yoo an jiraadhe illee qabeenya hin qabaadhu daseen tiyyayyuu ta ilmaan tiyyaati nan gaafatiin maqaa jijjiiraa waan maqaa jijjiiraa keessa hin jiru jala muree itti himee jechuudha. Si galee san booda anaa fi siifuu walitti deebinee jireenya keenya hin haasofnee wal dhabnee Siraaj wali isin fidanuun jedhee walitti nu fiduu fi si gaafannaan isin ayyamamtuun taane inu dhiisee hin dhiisee nanillee dhimma makiinaa baatii afurii hardhaa siifuu fi ani sagalee anaa fi tiyyaa fi ta'isii wal dhaga'uun baatii afur geenne wal quban qabnu dhimma makiinaa achii asan ittiin kaas natti hin kaas jireenya kiyya keessaa bayyee waliin jenne waliin baane si galee anillee dhaqaan jiru ganamaa galgala ammoo tuyyuu ilmoo namaa arga jireenya jiraadha. Kaleeta bultii tiyya keessa ture har'a ammootu barandaa saaloonii haadha abbaa tiyyaatitti wayita ol deebi'ee qixxaa eeggatu si galee anallee natti dhaga'ama jireenya mataa kiyyaa na barbaachise si galee hiriyyaan kiyya ilmoo na biratti wayita ol fuudhaan illee ilmoo yaada akkuma jarri jireenya jiraatu san anillee ammootu osoo jaartii qabaadhe osoo ilmoo biyyaa qabaadhe ilmaan tiyya tanatti ilmoo qabu sanitti hammadhee ilmaan kiyya isaatti oobsa isaa waliin akka jiruutitti yaada. Jedhee waan tokko murtee kiyya murteeffachuurra ka gahe sababa kana si galee waan achirraa hafe an mana qabaadhee manni isiin amma jettu namni mana hin qabne akkamitti niitii fuudha akkamitti akkas taa'eet mana haadha abbaa kenkeetii hoxeellee si ijaaree itti fuudha borga namallee ammoo tuyyuu sheen illee jira Shee Abdusalaam nama dhaloota abbaa kiyyaarraa hiriyyaa abbaa kiyyaati ganda takka balbala takka nuti gaafachuu dandeettan haadha abbaa tiyyallee namni beeku isa. Si galee natti ergitanillee viidiyoo waraabaa ifaan silaa jiraate gibbii keessa jiru haadha tiyyallee isin agarsiisuu danda'a mana keessa jirullee isin agarsiisuu danda'a si galee mana ijaaradhallee hin qabu mana Oromoon naa ijaartellee hin qabu si galee ani haati na deette si galee mi obboleeyyan tiyya tokko ka dhiyoo tana amriin irraa ta'e kanarra xiqqaa suudii jira. Ka qutisuu nuti wanni jenne karaa yamanii jira nam takka haadha tiyya bira hin jiru anatu bira jira dhiiraa dhalattillee namni qaban hin jiru sababa kanaaf waan ta'e mana haadha abbaa kiyyaa keessa jiraadhaan wanni ani mana Oromoon bitte yookaan ammootu maqaa isiitiin guurame si galee maqaa dhiiga ilmaan teennaatiin guurame nyaadhe yookaan ammoo keessa jiraataa jiraadhu yoo jiraadhe rirmee natti taateen haa gubdu addunyaa akiraa ibidda jahannam addunyaatti narratti anaytu hiriyyaa tiyyaa gad na haa deebiftu maraadhee karaa keessa haa deeman dhara takka isirra kaa'an jiru gaafii qaxxaamuraa naasosiisaa jiru amaan gaafii qaxxaamuraa takka qofa bakka kanatti isiin birrii ani agarree jetti atin agarree ani agarree jetti birriin ummanni isin guuree sadaqeree katin argee isin argin. Birriin taminni ta'u ummanni nu guuree ani argin asli isin hin argin ani argin. Okay ayye. Walaati. Seeta yeroo awwalaa. Waliin guuree mi asli. Birrii natti fiddee dhufte makiinaan bitanne moo makiinaan hin bitanne. Makiinaan bin. Birrii na haadha tiyyarra garte birrii meeqa? Birrii miliyoona takka birrii Itoophiyaa. Okay. So kanaafuu amma birriin gaaf duraa makiinarra jira miliyoonni takkaa sunoo eessa jira? Kaadha keetti raggal. Koi. Miliyoona takka. Birrii sana achi as deebisnee nyaataan turre nuti doolaarri 4,000 Itoophiyaa irraa dhufe moo hin dhufne yoo qabrii ofii ka adda itti galtu san laalti. Birrii doolaara 4,000 haati teena nu ergite moo hin ergine isiin firiijii achi keessaa haadha tiyyaan bitadhu jetteen himoo hin jenneeni siigaleemi rabbilleen arga siigalee haqa kana barra yoo anaa fi isiin ka dabsinullee taate dhugaan dhugaadha siigalee rabbitu arga malee waan anaasa waan ati firiijii bitadhu jedhe yeroo sanii miti dheengedda gaafa mubaarak musammaati waliin guuruudha ganzamni kaan si gaafadhe yeroo an handhuura dhukkubsadhu sanan si gaafachuu jira yeroo reefu dhukkubsadhu. Walumaa galatti asli dhimmi gabaafutee fixachuu kaate fixachuullee geeffadhu bakka gaafa mubaarakii faa waliin guuraa turanillee haadhatii irratti maallaqni galellee hin jiru si galeemi achi dura gargaarsaati godhaa turte gargaarsa san irrattillee haati tiyya nama guddaadhallee
nama akkanatti sharafni isii xiqqaattee asirratti haasa'amtullee miti. Siigalee nama haqa namaallee barbaaduu miti ta'ofiyyuu nyaattee hin kuufne. Siigalee miti. Haati tiyya nama kabajamtuu dhallee. Gabaabsi haati. Usillee gabaabsi qaamaanii gabaabsi. Dhaga'ee asdi. Siigalee haadha namaa ka sharafa buusanii miti. Isiin illee haadha. Namni illee wanni isii waliin dhaabatee amaan nama akkanaati jedhu. Guyyaa takka ol bahee ani guyyaa takka waan ilmaan tiyyaallee hin haasa'u jedhee eegarraa bahee ture ani mubaarakin beekaa hin kakadhee gaafa gargaarsaa saniyyuu hin mul'adhu jedhee miidiyoo irratti iyyuu bahuu dide. Waa'ee gargaarsaa san irrattuu viidiyoo makaan ayyuun waliin hin dalagu jedheeni isa iyyuu dide siigaleemi. Takka hamilee isaaniitiif illee waan badduullee dubbachuun barbaadu. Ani isaan illee arrabsuun barbaadu. Ilmaan tun ammoo ilmaan ol deemtu. Siigalee ilmaan tun ilmaan boru. Viidiyoo haadhaaf abbaa teennaa jettee mataa gadi qabattee siigalee hiriyyaan isii isiin arrabsitu. Nama keessaan deemuu itti saalfattu ta'uu hin qabu. Anaaf isiin illee ammotuyyuu silaa nama gaarii taate silaa nama beekaa taate siigalee namoota kaleessan waliin ifaajan Mubaarak Asli kootu hiriyyaa qabaan siraa isaba jettee keessaanuu osoo an dhugaan iimeela akka isiin jettu kanaan dhorgadde osoo ani waan biraa ka dhorgadhu taate osoo ani kaisiyyuu yakku taate isinitti kan himatin miidiyaa irratti gabbaateeyyuu himattee fiidee dhuftee akkana godhachuun kuniyyuu ifaa barkun. Filiisanii yookaan mana kiyya deemnee bal'aa.